mootummaan lixa Oromiyaatti waraana guddaa fe'aa jira. Mootummaan waraana konkolaataa hedduun fe'ee lixa Oromiyaatti ergaa jiraachuu argina jechuun jiraattonni dubbatan. Jiraattonni magaalaa Amboo akka yaadanuuf kennanitti guyyaa har'aan tanaa qofa ganama irraa kaasee waraanni konkolaataa baasa 40 caalaan fe'amee magaalaa Amboo qaxxaamuree gudar dhaqqabuu ijaan arguu dubbatan. Torban kana guutuu Amboon humna waraana mootummaan guutamee jira kan jedhan jiraattonni kunneen waraanni gariin magaalaa achuma jiraachuun gariin ammoo lixa Oromiyaatti fe'amanii jiraachuun nuuf gabaasan. Waraanni kun meeshaalee gurguddoo qabatee akka jirus dubbatanii jiru. Mootummaan Bilxiginnaa torbee darbe keessa humnoota Amaaraa daboo yaammachuun Oromiyaa irratti bifa haarawaan waraana labsuun ni yaadatama. TPLF waliin malee waboo waliin hin mari'adhu jechuun mootummaas dhagahamee jira. Waboon immoo karaa nagaafis karaa lolaafis qophiitti akka jiru beeksiseeti jira. Hayyoonnii fi paartiileen siyaasaa Oromoo gameeyyiin gama isaaniitiin mootummaan rakkoo kaabaaf karaa nagaa filatee kan Oromiyaatiif lola filachuun waan dabaa biyya kanaaf furmaata otoo hin taane rakkoo biraa dhaluu ta'uu ibsuun mootummaan akeekkachiisee jira. Akkasumas guyyaa har'aan tanaa kana waraanni naannoo Amaaraa kallattii bureetiin lixa Oromiyaatti kallattii Sandafaan giddugala Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa yaa'ii torban darbe keessa taa'een waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuu osoo hin taane balleessuu qofaatu falataa murtoo jedhurra ga'uu beeksisee jira. Murtoo kana hordofee waraana Oromiyaa irratti labsame irratti hirmaachuuf humni waraana naannolee fi kan federaalaa kallattii garagaraan gara Oromiyaatti bobbaafamaa jira. Waraanni naannoo Amaaraa kallattii bureetiin gara lixaatti, kallattii Sandafaan ammoo gara Salaaleetti bobbaafamaa jiraachuu odeeffannoon maddeen garagaraa irraa arganne ni mul'isa. Koreen giddugaleessaa fi koreen hojii raawwachiiftuu Bilxiginnaa yaa'ii torban darbe keessa taa'aniin rakkoo Tigraay mariin akka furamu lolli Oromiyaa ammoo akka itti fufu murteeffatanii ba'an. Rakkoolee waraanni qaqqabsiisu hir'isuuf humna guutuun gara misoomaatti fuulleeffachuu, haalota siyaasaa fooyyessuu fi marii biyyoolessaaf haala mijeessuuf rakkoo TPLF waliin jiru mariin furachuuf falataa kan jedhe. Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin garuu tasuma mariin akka hin barbaachifne humna kana waliin ta'anii mari'achuu osoo hin taane balleessuu qoftiin fala akka ta'e dubbatee jira. Murtoo kanaaf haleellaan Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii ganda Toleetti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhamee akka sababaatti dhiyaateera. Murtoo kana bu'uura godhachuun qaamni Oromiyaa bulchaa jiru Bilxiginnaa Amaaraa waliin diina waloo balleessina maqaa jedhuun Oromiyaa irratti bifa haaraan waraana labsanii jiru. Waraana labsame kana irratti hirmaachuuf ammoo humni waraana naannolees gara Oromiyaatti kan bobbaafaman ta'uun ibsamee ture. Bu'uuruma kanaan yeroo ammaa waraanni naannoo Amaaraatti gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun dhagahamee jira. Maddeen odeeffannoo keenya akka nuuf gabaasanitti waraanni kun lakkoofsaan baay'ee ta'uu isaaniitii fi meeshaawwan gurguddaa qabatanii deemaa jiraachuu isaaniiti kan nuuf eeran. Waraanni karoora Abiyyi Ahmadii fi qondaala waraana isaatiin akkasumas afeerraa Shimallis Abdiisaa fi Bilxiginnaa Oromiyaatiin naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru kun lakkoofsaan guddaa ta'uu fi konkolaataan dhibbaan lakkaa'amaniin kan fe'aman ta'uu himu namoonni argina jedhan. Waraanni mootummaa federaalaa Affaarii fi iddoowwan biroo keessa buufatee tures bakka turee buqqee gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuutu himama. Bobbaan isaanii gara lixaa fi giddugala Oromiyaatti ta'us humni waraana bifa haaraan gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru kun dararaa uummata irratti raawwatamu hammeessuu irraa kan hafe bu'aan argamsiisu hin jiru jechuun yaada qaamoleen garagaraa akka yaaddootti kaasaa jiranidha. Kunis gama tokkoon opereeshiniiwwan kanaan dura labsaman uummata nagaa irratti kan fuulleeffatan ta'uun gama biraatiin ammoo humni naannoo Amaaraatti gara Oromiyaatti bobbaafamu waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane uummaticha ija diinummaan kan ilaalu ta'uun wal qabateeti. Godinaalee Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu, Wallagga, Shawaa Bahaa fi iddoowwan birootti kanaan dura badiisa hamaa ilaalcha diinummaa bu'uura godhatee uummata irratti raawwataa turuun waan yaadatamuudha. Naannoleen afeerraa Bilxiginnaa Oromiyaatiin waraana isaanii gara Oromiyaatti akka bobbaasan taasifamuun rakkoo duraan ture kana hammeessuurraa darbee gara walitti bu'iinsa uummataa qaqqabsiisuutti ce'uu malan dhimma akka yaaddootti ka'uu isaa kan biraati. Haa ta'u malee walitti bu'iinsi uummataas ta'e dhumaatiin lammiilee nagaa mootummaan Bilxiginnaan waan yaadachiisu hin fakkaatu. Taateewwan gama kanaan irra deddeebiin muratan keessatti qooda adda durummaa kan qabu mootummaa fi qaamolee mootummaan bobbaasu ta'uun waan ifa jiru. Bilxiginnaan TPLF waliin mari'ate rakkoon naannoo Tigraay marii qofaan akka furamtu beeksisee murtoodha kan ga'e kun waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'atee rakkoo Oromiyaatti xumura gochuuf fuulduraafis karoora kana hin qabne ta'uu ibsaa jira. Ministeerri daataa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Kabbadaa Deessisaa tibbana wayita ejjennoo mootummaa isaanii VOA irratti ibsanis kanuma mirkaneessan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin nuti mariitti karaa cufnee hin beeknu jechuudhaan dubbatan. Garuu ammoo humna bobba'u kamuu qolachuuf ga'umsa qabna kan jedhe waboon
Kana immoo mootummaan duula opereeshinii farra riphee lolaa jedhee imsi mootummaan rakkoo Tigraay mariin furachuuf murteesse Oromiyaa dirree lolaa godhee itti fufuu deemu kun rakkoo walxaxaa biyyattii keessa jirtuuf furmaanni argamsiisu akka hin jirre jarmaaleen siyaasaa Oromoo fi hayyoonni sabicha irraa deddeebiin hubachiisanii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa caasaa mootummaa doo godhatanii magaalaa Finfinneetti qonnaan bultoota Oromoo dhabamsiisuuf hojjechaa jiran. Qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa 90 ta'an lakkoofsi herreega baankii isaanii cufamuun gariin ammoo hidhamanii jiran. Qonnaan bultoonni kanneen qabiyyeen abboota keenya irraa dhaalle kan keessanii miti jechuun nurraa fudhatanii akkasumas hidhamaa jirra jechuun dubbatan. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa yeroo waggaa tokko hin caalle keessaa kutaa magaalaa 11ffaa ta'uun bulchiinsi magaalaa Finfinnee labse. Lafti kun lafa Oromootni irra jiraatantu seeraan ala magaalaan itti babal'achuun godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee irraa citee kutaa magaalaa 11ffaa jedhamee Finfinneetti dabalame. Daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee otoo hin sararamin jira hanga ammaa waggoota 3 as maqaa babal'ina magaalaatiin lafti Oromoo naannawa magaalichaa jiran saamamaa jiraachuun akkaan hammaataa. Yeroo ammaa kana immoo lafoota gara magaalaa Finfinneetti daangeffaman irraa hojii Oromoo kaasuutu humnoota finxaaleeyyii Amaaraa caasaa mootummaa dahoo godhatanii gocha kana nurratti raawwachaa jiran jechuudhaan qonnaan bultoonni kun dubbachaa jiran. Qonnaan bultoonni Oromoo kutaa magaalaa Lammii Kuraa rakkoo kanaaf saaxilaman akka odeeffannetti qaamolee lama gidduutti dararamaa jirra jedhan. Qaamni tokko qaama Finfinneen kan Oromoo miti jedhuu fi mootummaa keessa deeffatee jiru yoo ta'u, qaamni lammaffaan ammoo daldaltoota lafa kanneen qabiyyee qonnaan bultoota gurgurachuu fi saamaa jiran ta'uu himan. Torbaan kana keessa ajajaan poolisii federaalaa irraa dhufee jechuun qonnaan bultoonni hedduun mana jireenya isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiraachuu kan himan. Lakkoofsi herreega qonnaan bultootaas cufamuun maallaqa akka hin sochoofne taasifamuu himu. Qaamoleen Finfinneen kan Oromoo miti jechuun dhaadatan yeroo adda addaatti gara isaanii dhaquun isin gatii Oromoo taataniif lafa Finfinnee irratti ilaalchi isiniif godhamu hin jiru akka jedhan kan himan maddeen keenya waxabajjii 10 bara 2022 as ammoo otuu ijaan ilaallu saamamaa jirra jedhan. Mana kaartaa fi pilaanii qabu guruu fi lakkoofsa herreega baankii kan dhalattoota Oromoo naannichaa kophatti baasuudhaan cufsiisuun baratamaa waan dhufe jedhu maatiin odeeffannoo nuuf kennan. Namoota hidhaman keessaa muraasa mirga wabiin hiikuun duratti qaamoleen mootummaa keessa jiran maatii waliin erga haasaanii booda maallaqa guddaa irraa fudhachuun akka hiikaman taasisaa jiraachuus dubbatan. Dhalattoonni Oromoo naannichaa dhiibbaa ulfaataa jala jiraachuu himatanii rakkoo sirna durii jalatti abboota keenya mudateetu ammaas nu mudachaa jira jechuudhaan dhiibbaan karaa siyaasaa fi dinagdeetiin nurratti raawwatamaa jiru kun Oromoo ta'uu keenya qofaaf nurra gahaa jira jechuun dubbatan. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessatti hanga ammaatti qonnaan bultoota 90 ta'an jala lakkoofsi herreega baankii cufamuu fi hedduun ammoo hidhamanii jiraachuun odeeffanneerra. Qaama biraatiin hooggantoota mootummaa keessaa namni odeeffannoo nuuf kennanii maqaan isaanii akka dhahamuu hin feene humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa caasaa mootummaa guutanii jiran caasaa kanatti dhimma bahaa jiru jedhan. Komishiiniin farra malaammaltummaa federaalaa keessaa caasaa qabanitti fayyadamuun caasaan jara bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiru wal hubannaa hojii Oromoo magaalattii keessaa balleessuu irratti fuulleeffatanii hojjetaa jiran. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun kutaalee magaalaa Oromoon ittiin heddummaatu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiraachuu eeranii wanti qonnaan bultoonni Lammii Kuraa irratti ta'es kanuma akka ta'e himan. Finxaaleeyyiin Amaaraa caasaa mootummaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee guututti dhuunfataa akka jiran qondaalli mootummaa kun eeranii rakkoon kun furmaata saffisaa hin argatu taanaan badii guddaa fiduuf deema jedhan. Godina Lixaa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti waraanni mootummaa PP saamichaa fi uummata dararuu hammeessan. Murni gabroonfataa PP waxabajjii 29 bara 2022 ona mana Sibuu keessaa olii fi gadi kaachuun uummata dalagaa dhuunfaa isaa hojjetee jiraatu gooluu hammeessuun uummata manatti argan hunda garii dhukaasaan garii ammoo reebichaan mana isaaniitii ari'anii jiran. Haaluma kanaan murni qindaa'ee saamichaaf bobbee kun Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda muka arbaa kiingaatti maqaa sakattaa waboo jedhuun bobba'uun uummata nagaa irratti dhukaasa bananii uummata qe'ee irraa baqachiisanii turan. Ganda muka arbaa kana keessaa uummatichi cufti daa'imman xixiqqoo irraa hanga manguddootti bosona keessa kan oolan yoo ta'u loon midhaan uummataa jalaa balleessuu eeruu irra miidhaa dhaqqabsiisuu himan. Ittuma dabaluun ganduma kana keessatti kan qe'ee isaanii balleessan irraa qabeenya isaanii manaa qaban horii lubbuu qabduu fi harroota 30 ol saamanii deemuun jiraattota naannichaa hiyyummaaf saaxilanii jiru. Aanuma kana ganda boorrataa arbaattis
gochuma wal fakkaataniin midhaan mana namootaa irraa walitti qabuun konkolaataatti fe'anii kan deeman yoo ta'u dammaa fi buna qulqulluu kiiloogiraamii 100 akka ta'u saamuun baramee jira. Ammas oduu dabalataa godina lixaa shaggar aanaa jalluu keessatti waraanni murna bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuu hammeessuu jiraattonni dubbatan. Murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo lafa irraa duguuguuf karoorfate hojjechaa jiraachuu waraana dandeettii waraanummaa hin qabnee fi dabballoota beekumsi itti hir'atu beekumsi isaanii namoota aarii dhuunfaa irraa qaban ajjeesisuu hidhuu fi saamsisuu ta'ee uummatatti bobbaasuun godina lixaa shaggar aanaa jalluu magaalaa Gojjoo ganda dirree beekumsaa keessatti dargaggoo Goobanaa Hawaasee jedhamu waraana bilisummaa Oromoo leenjistee bosonatti ergaa jirti jechuun torbaan darbe qabanii hidhuun dararaa jiraachuu jiraattonni nuuf himan. Kana malees ganda dirree kaattaa keessatti dargaggoo Birhaanuu Laggaasaa jedhamu ammoo nama hojii motorsaayikilii hojjechaa jiraatudha. Waraanni sirna bilxiginnaa qabuun motorsaayikilii waraana bilisummaa Oromootiin oofta jechuun qabanii hidhaa dararaa jiraachuun ibsamee jira. Itti dabaluunis qeerroo tokko ammaaf maqaan isaa kan hin eeramne dhaloota isaa aanaa miidhaqaa kan ta'e hojii daldalaaf gara aanaa jalduu magaalaa Gojjoo deemee osoo magaalaa keessatti konkolaataa irraa bu'aa jiru waraanni murna faashistii BP waraqaa eenyummaa kee fidi jechuun erga waraqaa eenyummaa isaa irraa fudhanii booda waraqaa eenyummaa isaa ona miidhaq yeroo ta'u maal asii goota ergamtuu waraana bilisummaa Oromooti jechuun waajjira poolisii aanaa jalduutti ji'oota 3 oliif erga hidhanii booda gaafa waxabajjii 29 mana hidhaa sanaa baasu aanaa daandii bosona Cilimboo keessatti ajjeesanii gatan. Aanaa jalduu keessatti yeroo garagaraatti waraanni mootummaa sirna bilxiginnaa kaabinoota aanichaa waliin wal ta'uun sobanii maqaa garagaraa uummatatti maxxansuun ajjeesaa hidhaa saamaa fi qe'ee irraa buqqisaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Gareen afaan qawween waltumsee ilmaan Oromoo irratti impaayera diigamaa jirtu deebisuun suphuun barbaadu murni bilxiginnaa waraana isaa uummata Oromoo irratti bobbaasuun ilmaan Oromoo hidhuu saamuu fi ajjeesuu erga ajjeesee akka namni hin awwaallanneef bosonatti gatuun awwaalcha dhoorkeeti bineensa nyaachisaa jira. Akkasumas mana hidhaatii baasanii achi buutee dhabamsiisaa jiran keessatti uummanni abdii namoota hidhamanii jiran irraa dhabuun koomii kaasee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidamii keessatti ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuun kan hammaate yoo ta'u namoonni mana hidhaa ona Gidamii keessa dararamaa jiran lakkoofsi hedduu ta'uu jiraattonni achi keessaa kanneen daran miidhaan irra gahaa jiru obbo Xahaa Fiixee, Samsamoon Malkaamuu fi Waashiiwwan kan jedhamu dabalatee hidhamtoonni baay'inaan 60-70 ta'an kutaa xiqqoo baay'inaan nama hanga kana fudhachuu hin dandeenye keessatti hidhamanii jiraachuu jiraattonni himan.